Qabsoo Oromoo keessatti tokkummaa Oromoo keessatti qabsoo. Qabsoo Oromoo keessatti tokkummaa Oromoo keessatti qabsoo. Hariiroo qabsoo fi tokkummaan qaban gadi fageenyaan qorachuu kennan duratti maalummaa tokkummaa irratti yaada waliigalaa midhachuun barbaachisaadha. Tokkummaa jechuun maal jechuudha? Tokkummaa jechuun bifa jireenya yookiin uumaan waan tokko ittiin of mul'isu. Uumaan hundumtuu wanni bifa beekamaa tokkoon of mul'isuuf waan tokkummaa qabuufi wanni lubbuun jiraatee lafa irra deemu martuu sababbiin jiraatee socho'uuf tokkummaa waan qabuufi sabaa fi hawaasni illee tokkummaa waan qabuuf akka sabaatii fi hawaasatti jiraata. Tokkummaan jiraachuun kan beekamuun jireenyaan tokkummaa keessatti qabsoo waan jiruuf jijjiiramnis argama. Tokkummaa jechuun ilma namaa yookiin meeshaa harki namaa uume walitti dhufuu yookiin walitti fiduu tokko ta'uu yookiin tokko godhuudha. Ilma namaatii fi meeshaa tokko godhuu yookiin tokko taasisuun duratti walitti dhufuu fi tokko ta'uutu firrisa. Kana irraa wanni hubachuu dandeenyu ofii keenyaafuu osoo walitti hin dhufin nama biraatii fi meeshaa biroo tokko taasisuun yookiin walitti fiduun hin danda'amu. Kanaafuu tokkoomuun yookiin tokkoomsuun ofirraa jalqaba. Asirratti kan rogaan hubatu qabnu nu Oromoon humna biraa tokkoomsuuf tattaafachuu kennan dursinee ofii keenyaafuu tokko ta'uun barbaachisaa ta'uu isaati. Tokkummaa jechuun ilma namaatii fi meeshaa walitti fiduu yoo jedhamu ilma namaatii fi meeshaa akeeka fi kaayoo tokko malee walitti guuruun tokkummaa ni fida jechuu miti. Tokkooman kaayoo fi akeeka qaba. Seenaa ilma namaa keessatti tokkummaan kaayoo fi akeeka garaagaraatiin masakamuutu godhamaa ture, ammallee godhamaa jira. Fakkeenyaaf impaayeroota aangoo qabeeyyii seenaa ilma namaa keessatti beekaman kanneen akka Jarman, Ingilizii, Ruusiyaa, Xaaliyaanii fi Itoophiyaa ijaaruuf gabroonfattoota jidduutti tokkummaa godhametu ture. Kana irraa wanni hubachuu danda'amu tokkoffaa tokkummaan gabroonfataa fi gabra gidduutti kan hin godhamne ta'uudha. Lammaffaa tokkummaan cunqursitootaaf faallaa tokkummaa cunqurfamtootaati. Tokkummaan gabroomsitoota yookiin humnaan dhufu, tokkummaan cunqurfamoota fedhaan tolaan walqixxummaan dhufa. Tokkummaa jechuun ilma namaatii fi meeshaa walitti fiduu yoo jedhamu ilma namaatii fi meeshaa walitti fiduun hoo maal fida? Dhala namaatii fi meeshaa walitti fiduun humna fida. Humni ammoo madaala humnaa garagalcha. Madaalli humnaa garagaluun gabrummaa yookiin bilisummaa fida. Kaayoon tokkummaa Oromoo madaala humna gara Oromootti garagalchee kiyyoo gabrummaa buqqisee bilisummaa uummata Oromootii fi walabummaa Oromiyaa fiduu ta'a. Tokkummaan malaa fi dhawa qaba. Tarsiimoon tokkummaa Oromoo itichuu danda'u yoo tokkummaan Oromoo xurree fincilaa fi diddaa gabrummaa hordofe qofaadha. Tokkummaa Oromoo itichuuf jalqaba jihaa yookiin xurree qabsoon bilisummaa sabaatii fi walabummaan biyyaa irratti godhamaa taraaruu gaafata. Gaafii qabsoon Oromoo karaa kamirra deemaa jedhu osoo hin deebisin waa'ee tokkummaa Oromoo afaan guuttatanii dubbachuun hin danda'amu. Sababbiin isallee tokkummaan baalaa miti. Gaafiin daandii qabsoo Oromoo yoo deebii quubsaa argate gaafiin tokkummaa Oromoollee deebii gahaa argata. Tokkummaan akkamitti dhufa? Tokkummaan Oromoo akkamitti dhufa gaafiin jedhu uummanni Oromoo akkamitti bilisoomaa, Oromiyaan akkamitti walaboomti gaafii jedhuun wal qabataadha. Akkuma bilisummaa fi walabummaan hawwii fi bolola isiif qabnuun hin dhufne tokkummalleen hawwii fi dharraa isaaf qabnuun hin dhufu. Karaa biraatiin yaada kana ibsuuf tokkummaan akka rooba gannaa waqtii lakkaawatee ofiin hin dhufu yookiin akka intala haftuu hiddii naqatee siinqee qabatee aseennaa mana namatti seenee utubaa hin qabatu. Bifa kamiiniyyuu haa ta'u waliigalatti tokkummaa keessattuu tokkummaan ilmaan Oromoo qabsoo ilmaan Oromootiin argama. Akkuma bilisummaa fi walabummaan qabsoo malee hin argamne tokkummaan Oromoollee qabsoo Oromoo malee hin yaadamu. Tokkummaan qabsoon dhufaa jechuun qabatamaan maal jechuudha? Tokkummaan qabsoon dhufa jechuun tokko diina tokko irratti qabsoo finiinsu. Haala qabatamaa amma jiruun impaayera koloneeffataa fi mootummaa lukkee yookiin doonyoo impaayera piippii irratti qabsaa'u jechuudha. Lama akeeka fi kaayoo tokko hordofuun.
Kaayoon uummataa bilisoomeen Oromiyaa walaboomte keessatti mootummaa birmaduu Dimokiraatawaa Riippaabilik Oromiyaa ijaaruu jedhu kaayoo tokkoomsadha. 3. Gamtaa fi tarsiimoo akka tokko karoorfachuun. Hennaa ammaa Oromoo tokkoomsuu jechuun gamtaa fi tarsiimoo humnoota siyaasaa Oromoo ammatu kaayoo masakaa kanarratti uumuudha. Kaayoo bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa irratti waliigaluu jechuun tokkummaa warraaqa tokkummaa jaarmiyaa fi tokkummaa tarkaanfii mul'ataa irratti dirree hidhannoo fi dirree ambaa keessatti qabatamaan lafarratti uumuu jechuudha. 4. Jaarmiyaa kaayoo tokko tarkaanfachiisu jalatti hiriiruun. Ammatti tokkummaan jaarmiyaa jechuun aabaa wooboo qancarsitootaa fi abbootii irree qacalee irraa qulqulleessanii warraaqtotaa fi sabboontota dimokiraatawoo walitti fidanii jaarmiyaa lubbu qabeessaa fi cimaa firaa gaachana diinaf ammoo laalessaa ta'u uumuu jechuudha. 5. Rakkinaa fi dhiphina akka tokko irratti walii birmachuu fi keessa waliin qaxxaamuruun yookiin waliin fulla'uun dhufama. Walumaa galatti hadhaa tokko waliin dhadhamuun argamam. Sababbiin guddaan tokkoomsan diinaa jedhamuufillee kanumaam. Mootummaa PP jalatti uummanni Oromoo sammuu fi qaamaan diilallaa'uu isaatti mul'atam. Shiroota waggoota 7 PP jalatti Oromoon akka wal waakkatuu fi rakkoo irratti callisee wal ilaalfatu godhamee jira. Haalli kun daddaffiin jijjiiramuu qaba. Oromoon badhoo fi dhiphoo keessatti wal birmachuu fi wal dhaqqabuun waan tasa ta'uu osoo hin ta'in seexaa fi aadaa siyaasa Oromoo ta'uu qaba jennam. Oromoon seenaa afaan biyyaa fi hiree tokko qabaachuu isaa caalaa osoo hin ta'in kan isa tokkoomsee fi isa tokkoomsu diina tokko waan qabuufi. Kana irraa hubachuu kan dandeenyu tokkummaan Oromoo barbaachisaa duwwaa osoo hin ta'in gaafii du'aa fi jireenya jidduuti. Oromoon akka sabatti jiraachuuf tokkummaa dur seenaan qabu eeggachuu qofa osoo hin ta'in tokkummaa fi humna dur hin qabne uumuuf ogeessa jabaa fi mahandisa tokkummaa haarawaa ta'uu qaba. Tokkummaan Oromoo kaayoo masagaa qabaatuu qaba jennee jirram. Tokkummaan yoo kaayoo xaliilan hin masakamin tokkummaa balaa ta'am. Tokkummaan balaan immoo gabrummaatti nama geessuun isaanii mala. Dhundhumti tokkummaan Oromoo ittiin madaalamu kaayoo hiree ofii mataa ofiitti murteeffachuuti. Gindoo fi gingilchaan qabsaa'ota dhugaatii fi fakkeessitoota angulaalee calleessuu kaan dhimbiibee xaliilchuu kaayoo kana jennee amannam. Uummanni Oromoo mirga hiree ofii mataa ofiitti murteeffachuu qaba yennaa jennu maal jechuu kenna? Bakka adda addaatti yeroo garaagaraatii fi haala adda addaa keessatti namoota fi murnoonni garaagaraa hiika garaagaraa gaafii hiree murteeffannaa irratti tarkaanfachiisaa turan ammallee tarkaanfachiisaa jiran. Kaayoo hiree murteeffannaa Oromoo ilaalcha booressitoota irraa xaliilchuuf ayyallaallattoota irraa tiiksuuf kaayoon kun maali gaafii jedhu deebisuu kennan duratti ejjannolee faallaa kaayoo kanaa ibsuu filannam. Mirgi hiree ofii mataa ofiitti murteeffachuu inni kana jechuu irra inni kanaa miti jechuun yoo jalqabne yaada kana irra caalaa ibsam. Tokko mirgi hiree ofii mataa ofiitti murteeffachuuf Oromoon uumaa fi sabummaan qabu yaada humnit biraa hiree isaa isaaf haa murteessituu jedhuun wal faallaam. Humni of tuultota uummanni Oromoo waan mataa ofiitiin of bulchuu hin dandeenyeef hiree isaa nutu isaa murteessaa jedhu. Gitni bittuu Habashaa kan of tuultota Amaaraatii fi Tigreetiin hoogganamu tarree kana jalatti hiriiram. 2. Murnoonni mirga hiree murteeffannaa gara mirga Oromoo gamtaan murteessutti sharafanillee ni jiru. Of tuultonni Habashaatii fi ayyallaallattoonni Oromoo maqaa heeraa fi seeraa Itoophiyaatiin ilaalcha kana babal'isuuf mannaagum. Murnoonni carraa uummata Oromoo chaartara gamtaatiin gumii Itoophiyaa paarlament keessatti murteessina jedhan tarree kana jalatti ramadaman. Dhawanni murnoota irbuu jabeessitootaa The Charter Generation yaada isaanii golgaa tooftaa keessatti kolbanii tokkummaa Itoophiyaa dirqiin nu waga'uuf dhagaan isaan hin garagalchin hin jiru. Murnoonni kun yoo gurra ittiin dhagahan kan qabaatan ta'e kaayoon walabummaa sabaa tooftaa hin sharafamu jennaan. Irbuleellisummaan bu'aa qabsoo Oromoo fidee irra miidhaa inni geessutu caalee argame.
qabsoo bilisummaa Oromoo chaartaraan jijjiiruun akka re'ee dhibee irraa fayyisuuf sangaa qaluutti lakkahama. Bara 1992 karoora ifaa fi tarsiimoo qabatamaa tokko malee qabsoo uummatatti kennina jechuun waraana bilisummaa Oromoo salphaatti rukuchiisuu kenna yaadachuunis qaruutummaadhaan jennam. Ammaan booda chaartarri Oromoo hidhannoo hiikkachiisuu akka hin dhufne sabboontonnii fi qabsaa'onni of eeggannoo cimaa godhuu qaban. Maqaa jaarsummaatii fi hawaasaatiin seenaa keessatti Oromoon hidhannoo hiikkachiisuu deddeebi'ee mul'atee jira. Namootaa fi murni hennaa ammaa tana kaayoo walabummaa Oromiyaa dhoksanii dippiloomaasii kijibaa fi dhoksaan hordofan aabaa woboo hidhannoo hiikkachiisanii impaayera tortoraa suphuuf akeeka dhokataa akka tasuma daqiiqaa takkaafillee dagachuu hin qabnu. DDR Taanzaaniyaa erga fashalaa'een booda DDR biraa waamuuf foggolaa fi kachachalaa jiraachuun ifatti mul'ata. Sababbiin isaan kaayoo walabummaa Oromiyaatii fi tarsiimoo siyaasaa waraanummaa dhoksuuf dhamaanis kanuma. Sababbiin hangafti dursin gamtaa tarsiimoo humna siyaasaa Oromoo wajjin tolfatu didan qarooyyota Abisiiniyaatii fi Faannoo wajjin haasa'aniif kanuma. 3. Mirgi uummanni Oromoo hiree ofii mataa ofiitiin murteeffachuuf qabu mirga dimookiraasiitiin walqixaa miti. Mee yaada kana karaa biraatiin haa ibsinu. Mirgi dimookiraasii gaafii hiree ofii mataa ofiitiin murteeffannaa keessaa tokko malee mirgi hiree murteeffannaa gaafii dimookiraasii keessaa tokko miti. Haadhoo fi baattoon mirga dimookiraasii mirga hiree ofii mataa ofiitiin murteeffannaati malee mirga dimookiraasii haadhoo fi baattoo mirga hiree murteeffannaati miti. Yaada kana irra caalaa addeessuuf mirga dimookiraasii mirga hiree ofii mataa ofiitiin murteeffannaa Oromoo keessaa qaama xiqqaa tokko malee mirgi hiree ofii mataa ofiitiin murteeffannaa gaafii dimookiraasii keessaa qaama xiqqaa tokko miti. Gaafii bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaa gaafii dimookiraasii wajjin walqixxeessuun yookiin akka qaama gaafii dimookiraasiitti ilaaluun kaayoo maleessummaa yookiin saaflummaa siyaasaa ta'uu bira dhufee beekanis ta'e wallaalan gara ejjannoo kabeebsitoota fi quqqurcitootatti gadi mucucaachuu fida. Jaalannus jibbinus kun immoo dalagaan gaafii walabummaa Oromiyaa gara gulantaa lammataatti gadi buufnee mootummaa impaayeraa wajjin hiriiruu ta'uu beekuu qabna. 4. Gaafiin hiree ofii mataa ofiitiin murteeffannaa tokkummaa Itoophiyaa jalatti gaafii unkaa fi ijaarsa mootummaa Itoophiyaati miti. Jecha biraatiin gaafiin hegeree murteeffannaa bifa kamiinuu gaafii konfedereeshinaa fi ofiin of bulchiinsa jechuu miti. Gaafiin dimookiraasii federeeshinaa fi ofiin of bulchiinsa gaafii leelliftoota impaayeraa dullachaati malee dhimma Oromoo laallatu miti. Gaafiin Oromoo impaayera tortoraa Oromiyaa irraa kaasuu fi Oromiyaa walaboomte keessatti mootummaa birmaduu Riippaabilik Dimookiraasii Uummata Oromiyaa deebisuuf ijaaruudha. Seenaa diiggaa fi ijaarsa impaayerotaa keessatti sifaa fi bifti mootummoonni ittiin utubaman hedduutu ture har'as jira. Fakkeenyaaf mootummaa tokko baheessaa yuunitarii isteet, mootummaa waltawaa federaal isteet, mootummaa naannoo riijinaal isteet, bulchiinsa naannoo lookal adiministireeshin, mootummaa irboo konfedereeshin. Biftii fi unkaan ijaarsa mootummootaas walitti tarreeffamanii furmaata rakkoo Oromoo fiduu hin danda'an. Ajandaan ijaarsa mootummaa Itoophiyaa kan dhimma Oromoo ilaaluu miti. Gaafiin hiree ofii mataa ofiitiin murteeffachuuf uummanni Oromoo qabu gaafii impaayerii Itoophiyaa keessatti mootummaa gamtaa ijaaruutiin walitti hidhata tokkoyyuu hin qabu. Murni gaafii Oromoo gara gaafii ijaarsa mootummaa Itoophiyaatti
gadi xiqqeessan beekanis ta'e wallaalan ejjennoo kabeebsitootaa fi booressitootaa hordofuun. 5 gaafii hiree ofii mataa ofiitiin murteeffannaa gaafii riifardamaa yookiin murtii dimookiraasii kallattii miti. Kana jechuun ammoo haala aanjawaa keessatti uummanni Oromoo mirga ilaa fi ilaamee kallacha gargaaramee hiree ofii mataa ofiitiin hin murteeffatu jechuu miti. Riifardamni riiqicha yookiin qoqqophee gara walabummaatti nama geessu malee kaayoo miti. Uummanni Oromoo haala mijjawaa jalatti hiree isaa riifardamaan murteeffachuuf wanni guutamuu qabu kanfaa gaafiin jedhu deebii quubsaa argatuu qaba. Kanaafuu haalli kennatan tooftaa dimookiraasii kallachaa riifardamaan milkeessuu danda'u akka armaan gadii ta'a. 1 dammaqiinsa uummata Oromoo sadarkaa olaanaa irra gahu. 2 gitni bittuu Habashaa abdii hegeree impaayera Itoophiyaa irraa qabu kutatee jilbiiffatuuf dirqamu. 3 humni Oromoo bifa waraanaatiinis ta'e bifa siyaasaatiin guddina gulantaa olaanaa irra gahu. 4 deeggarsaa fi gargaarsi humnoota dimookiraasii idil addunyaa argamuu qaba. Osoo haallan kennatoon armaan olitti tuqaman kun hin guutamin gaafii Oromoo murtii dimookiraasii kallachaatiif dhiyeessuun maqaa murtii sagalee uummata Oromootiin gabrummaa ofirratti raggaasisuu ta'a. Bakka haal dureen kennataan hin jirretti gaafii hiree murteeffannaa maqaaf riifardamaatiin uummatatti dhiyeessuun miidhaa fi gaaga'ama inni fiduu danda'u seenaa biyyoota biraa irraa barachuu qabna. Fakkeenyaaf biyya Kanaadaa keessatti gaafii Kuubeek murtii dimookiraasii kallattiitiin deebisuuf falmiin godhame maqaa uummata Kuubeekiin tokkummaa raggaasise. Gaafiin Saharaa Arab Dimokiraatik Riippaabilikii riifardamaan deebisuu tattaaffiin godhaman jirus karama Kuubeek kana hordofuun isaa hin oolu jedhamee sodaatama. Gaafii riifardamaa gaafii seera guuttachuuti. Riifardamni bilisummaa ol aantummaa humnoota waraanaatiin argamtee gola mootummaa addunyaa keessatti barcuma seeraa argachuuf duula godhamuu ta'uu hubatuu qabna. Kanatti dabalee Oromoon fakkeenya gaarii murtii bilisummaa Eertiraa raggaasiseerraa baratuun dansaadha. Kaayoo mirga hiree ofii mataa ofiitiin murteeffannaa kaayoo siyaasa walabummaatiin. Warraaqtotaa fi tarkaanfattoonni Oromoo uummanni Oromoo hiree ofii mataa ofiitiin murteeffatuu qaba yoo jennu uummata bilisaan biyya walabaa keessatti mootummaa ofiin buleessaa dimookiraatawaa riippaabilikii ijaaraa jechuu kenna ta'uu firris diinnis beekuu qaba. Kana irratti wanni dabalamus wanni hir'atus hin jiru. Karaan kaayoo kanatti nu geessu impaayera Itoophiyaa diiguu qofaadha. Osoo impaayerri Itoophiyaa hin diigamin waa'ee dimookiraasii chaartaraa tokkummaa federeeshinaa fi riifardamaa abjootuun hononnoqa ayyallaallattoota fi dunquqa booressitoota bira hin darbamu. Barreessaan Jalkaroorsaa Bosonaa Sadaasa bara 2025 qindeessituun sagantaa Duniyaa Oromoo. Qabsoo Oromoo keessatti tokkummaa Oromoo keessatti qabsoo